Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maraatti isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa har'aaf qophiilee garaagaraa qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya har'aas beeksisuudhaan kan isin faana turu an Liban Gadaati. Qophiilee qindeeffannee dhiyaannes wal duraa duubaan akka ittaanuttan isin beeksisaa jalqaba oduutu caqasama. Wacaa fi wacabbara waardiyoota sirna Itoophiyummaa fi farra Oromummaa mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne akkuma oduun raawwateen isin biraan geenya. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo mata duree waraabessi hanga haala mijeeffatutti okkole jedhu jalatti qindaa'e gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa kan isin dhageessisu Anayyaantuu Bulchaati. Warraaqsi qeerroon bilisummaa fi uummanni Oromoo geggeessan galii mataa isaa waan qabuuf galiin kun karaa irraa akka hin magne cichoominaan daandii irratti eegamuun akka feesisu ibsameera. Godinoota Oromiyaa garaagaraa irraa sabboontonni Oromoo dhaamsa karaa maadhee sagalee bilisummaa Oromoo erganiin akka hubachiisanitti haalli siyaasaa yeroo ammaa deemaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaaddidduu akka hin buusnedha. Warraaqsi waggoota 3 darbaniif qeerroon bilisummaa Oromoo fi guutuun uummata Oromoo adeemsisaa turanii fi jiran galii mataa isaa kan qabu bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuudha malee dhaabaa lagaan ijaarratee seenaan gaafatama jala jiruu fi namoota dhuunfaa aangomsuu fi jajjabeessuuf miti jedhaniiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo barootaaf sabboontonnii fi gootonni qaqqaaliin wareega lubbuu hiriyaa hin qabne itti kafalanii asiin gahan dhiigni dhaloonni itti jigsaa jiru kun daandii irraa akka hin magnee fi akeeka dhoksaa diinonnii fi farreen qabatanii sosso'aniin akka hin gufanne qeerroon Oromoo fi sabboontonni Oromoo bulchinaa fi dammaqinaan jala bu'anii hordofuu akka qaban sabboontonni Oromoo godinoota Oromiyaa garaagaraa irraa dhaamsa sagalee bilisummaa Oromoof ergan kanaan hubachiisaniiru. Addi bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo fi warraaqsa baroottan dabran finiinsanii firii har'aa argamsiisan warra lubbuu gabbaree dhiiga dhangalaasee lafee cabsee qabsichaasiin ga'e lallaba wacaa fi afaan ho'ifannaa yeroo hammaa dabballoonni dhaabbiin isaanii hin beekamne keessaa fi alaan iyyaa oolaniin hojii fi seenaan isaanii yoomillee kan hin gaaddiddoomne ta'uu hubachiisuun qabsoo fi warraaqsi keenya bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuun goolabama jedhaniiru. Kanaafis dhaloonni caalaatti akka of qopheessu dhaaman. Yakka duguginsa sanyii mootummaa wayyaanee Gurraandhala 22 bara 2016 dargaggootaa fi sabboontota Oromoo irratti raawwate waggaa lammaffaa isaa bifa akkaanawaa ta'een yaadatame.
gochaa duguuginsa sanyii mootummaa wayyaanee Gurraandhala 22 bara 2016 dargaggootaa fi gootota falmattoota Oromoo irratti raawwate sabboontonni Oromoo godinoota Harargee dabalatee Oromiyaa bakkoota hedduutti yaadannoo waggaa lammaffaa isaa Gurraandhala 22 bara 2018 bifa bareedaan kabajatanii ooluu odeessinu dhaqqabe ni hubachiisa. Gootonni qeerroon dargaggoonni Oromoo magaalota Machaaraa, Galamsoo, Baddeessaa, Adaamaa, Finfinnee fi Diredaawaatti bifa addaatiin yaadatanii kan oolan ta'uu maddeen keenya dabaluun hubachiisaniiru. Akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo gootonni Oromoo qeerroo fi sabboontonni ilmaan Oromoo irratti wareegaman galiin ga'uuf falmaa irraa duubatti kan hin deebine ta'uu dargaggoonni Oromoo wayituma kana irbuu isaanii haaromsataniiru. Ilmaan Oromoo warshaa Ayikaa Addis kan magaalaa Sabbataatti argamu keessaa hojjetan mirgi isaanii dhiibamuu fi iraarfamaa jiraachuun ibsame. Warshaa Ayikaa Addis kan magaalaa Sabbataatti argamu kan qabeenyummaan isaa kan investeerota Turkii fi aangawoota wayyaanee ta'e keessaa ilmaan Oromoo hojjetan bulchiinsa warshichaa fi waraana wayyaaneen mirgi isaanii guyyaa irraa gara guyyaatti dhiibamaa fi hojii irraas ari'atamaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Miidhaan kun erga yeroo dabre duulli gabaa lagannaa uggurri geejjibaa fi hojii dhaabuu adeemsifame as daran irratti jabaatu maddeen keenya hojjetoota warshichaa keessaa hojjetan wabeeffachuun ifa godhu. Ilmaan Oromoo kunniin dhiibbaa karaa bulchiinsa warshichaatiin isaanirra ga'u qaama dhimmi ilaalutti iyyatanillee malaammaltummaadhaan iyyannoon isaanii akka fudhatama argataa fi hin jirre beekuun danda'ameera. Mooraa warshichaa loltoota wayyaaneen dhuunfatamuu fi loltoonni kunis hojjetoota dhalootaan Oromoo ta'an irraan doorsisa dhaqqabsiisaa jiraachuu oduun kun eereera. Ilmaan Oromoo jiruuf jireenyaaf jecha warshaa Ayikaa Addis magaalaa Sabbataatti argamu keessaa hojjetan hiraarsaa fi sarbamiinsa mirga nu irratti raawwatamaa jiru miidiyaaleen Oromoo gurra uummata keenyaan nuuf ga'uu qabu. Uummanni keenyas nuuf haa dirmatu jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Oduu xumuraatiin mootummaan abbaa irree wayyaanee labsii yeroo muddamaa labseen walqabsiisuun waraana isaa godinoota Oromiyaa adda addaatti bobbaasee uummata Oromoo goolaa jira. Haaluma kanaan Gurraandhala 23 bara 2018 waraanni wayyaanee lixa Wallaggaa ona mana Sibuu magaalaa Mandiitti bobbaafame yakkoota adda addaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jira jechuun maddeen keenya ifa godhaniiru. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisutti waraanni wayyaanee konkolaataa 5 magaalaa Mandiitti bobbaafamee uummanni fi qeerroon simachuu fi bakka qubsumaa kennuu fi didaniyyuu waraanichi humnaan qabatee jira. Waraanni wayyaanee humnaan ona mana Sibuu buufatus sabboontonnii fi qeerroon dura dhaabbatanii falmaa fi ergamtoota wayyaanees gidirsaa jiraachuun gabaafameera. Mootummaan kufuuf hundeen isaa raafamaa jiru kun of dandamachiisuuf olola afaan faajjii uumuu fi nageenyaan eegsisa maqaa jedhuun waraana isaa Oromiyaa keessa facaasuus gaaffii uummataa ukkaamsuu akka hin dandeenye ibsameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,000 fi 800 fi 10 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya taanutti dabarraa. Qophiin keenya taanus wacaaf wacabbara waardiyoota sirna Itoophiyaa fi farra Oromummaa kan jedhuun qophii qindaa'eetaa itti dhiyaadha. wacaa fi wacabbara waardiyyoota sirna Itoophiyaa fi farra Oromummaa. Ayyuu nalagaafalu arjambee laaqalu gameessa gareeraagee beekanu daleetaalee kanobii maafollaalee bakkatti dabeen beekne yaa Rabbi qajeelchi si argaan keenya nuti jetti ijoollee. Uummanni Oromoo qabsoo waggootaaf gaggeessaa baheen eenyummaa isaa dhabama diinaan itti aggaamamerraa oolchuurra tarkaanfatee addunyaatti beeksiseera. Gaaffiin mirgaa fi kan abbaa biyyummaa uummanni Oromoo erga gabroonfamee kaasee dhiyeessaa bahee fi humna afaan qawweetiin ukkaanfamaa tures
galanni kan gootota ilmaan sabaa wareegama qaalii baasaniif haa ta'uti har'a ijaa gurra addunyaa dhaqqabeera. Seenaan uummata Oromoo fedhiif hawwiin sabichaa akkasumas akeekni galmaan gahachuudhaaf gita bittoota impaayera Itoophiyaa irratti qabsoo adeemsisaa jirus kan beekaa wallaaluu fedhe yookiin dantaan gabroonfattoota biyyattii isa jaamse yoo ta'e malee tolchee hubatam. Gaaffiin uummata Oromoo gaafa kolonii bittoota Habashaa jalatti kufuurraa kaasee hanga har'aatti borus hamma guutuutti fiixa ba'utti tokkicham. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudhaam. Kaayyoon hundee qabsoo bilisummaa Oromoos kanadhaam. Diinnan Oromoo yeroo adda addaatti akeeka kana dabsanii dhiyeessuun galma gahiinsa saanqisuuf shira xaxaa olola diiggaa oofaa fi duula adeemsisaa akka bahan dalagaadhuma wayyaaneen baroota bittaa ishee 27 darban raawwataa baatee fi ittis jirtu ilaaluun gahaadha. Murni saba bicuu ilmaan Tigraay TPLF gaaffii haqaa uummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa ta'uu fi dhiitaa fi dhiibbaa kamiyyuun ala hafuura nagaa baafatee bilisa ta'ee jiraachuuf qabu dabsuun baruma baraan gaaffii Oromoo takka misoomuu dhabuu takka ammoo dimokiraasiin dhibamu wayita kaan ammoo rakkoo bulchiinsa gaariitti hidhuun ergamtoota ishee faana afanfajjii uumaa yoo nageessem. Kanaafis gama tokkoon gaaffii haqaa uummanni dhiyeessu maqaa ilaalcha farra misoomaa shororkeessummaa fi dhiphummaa jedhu itti maxxansuun yakkuuf dhama'uu karaa kaaniin ammoo jechoota malaammaltummaa kiraa sassaabdummaa kontiroobaandistoota fi kan kana fakkaatan lallabanii ergamtoota isaanis lallabsiisaa fedhiif hawwii ummatichaa haguuguuf abbalan. Ololli afanfajjii fi duulli ummata Oromoo irratti fuulleeffatee akeeka qabsoo isaa xureessuuf laaffisuuf danda'amuufis dhabamsiisuuf barootaaf gaggeeffamaa bahe garuu ammas yoomillee galanni kan ilmaan Oromoo muratoo fi cichoo akeeka haqaatiif of kennanii haa ta'uti fashaliiram. Uummanni Oromoo dhaaba kallacha qabsoo isaa ta'e adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruudhaan falmaa barootaaf adeemsisaa turen keessumaa warraaqsa fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee waggoota dhiyoo as bifa impaayeritti irra ce'ee addunyaa yuuraajeen gootonni qeerroon bilisummaa gaggeessaa jiraniin tuulaan shiraa fi duulli gabroonfataa honga'ee qabsoon bilisummaa Oromoo gulantaa olaanaatti ce'uun milkii goonfate. Qabsoon uummanni Oromoo bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaaf tokkummaa yoomiyyuu caalaa jabaa ta'een gaggeessaa jiru sadarkaa olollii fi duulli kamiyyuu duubatti hin deebisneerra jira. Kana kan hubatan diinnan Oromoo mootummaa wayyaanee aangoo siyaasaa biyyattii dhuunfatee fi kittilayyoonni sirna EPRDF umrii dheeressuuf hojjetan akkasumas warreen impaayerummaa biyyattii tiksuuf abjootan kan Oromoof dhimman fakkaachaa summii isaanii wayita facaasan argaa jirra. Oromoo kaleessa kabajaa namummaa waakkatanii salphinaaf gadadoof affeeran biyyuma isaarratti alagoomsanii saamaa fi hiraarsaa ofii duroomaa fi qanani'aa bahanitti waa'ee walqixxummaa fi aangoo bulchiinsa Itoophiyaa ololuun sossobatuu fi hawwatuuf abbalu. Eeyyee dhugaadha. Oromoon saba kamiirrattuu olaantummaa agarsiisuun barbaadu. Uummattoota hunda ija walqixaan ilaalaam. Wal kabajanii nagaan waliin jiraachuus hawwaaf. Gaaffiin inni qabatee waggootaaf lubbuu ilmaan isaa itti kitimee fi kan har'as dhaloonni itti wareegama qaalii baasaa jiru garuu bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa barootaaf gaafataa jiru moggaatti darbe impaayera Itoophiyaa tiksuun biyyattii keessatti aangoo olaanaa qabaachuu yookiin namni lammii Oromoo ta'e tokko aangoo muummee ministeerummaa yookiin pireezidaantummaa sirna impaayera sanaa akka qabatuufi miti. Adeemsi fi duulli bifa kanaa qabsoo fi warraaqsa keenyarra gaaddidduu buusuu hin danda'u. Kan wareegamni baasamee fi baasamaa jiruufis kanaaf miti. Gaaffiin uummata Oromoo ifa galaadha. Sirna bittaa impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo irratti afaan qawween fe'ame hundeedhaan diiguun gabrummaa gita bittoota Habashaa jalaa bilisa ta'uudha. Uummattoota ollaasaa ta'an waliinis nagaa wal kabajaa fi wal jaalalaan jiraatuun hawwii qofa otoo hin taane aadaa isaa ta'uu barootaaf agarsiiseera.
warreen caasaa diinaa jalatti fedhiif akeeka faallaa bilisummaa Oromoo ta'e dhugoomsuuf hojjetan keessaa filanii akka waan gaaffiin Oromoo gaaffii aangoo ta'etti muudanis warraaqsi bilisummaa Oromoo hin dhaabbatu. Gaaffii uummata Oromoo aangoos ta'e mirga diinni hamma fedhe qunxuree kennuufi wayita barbaadetti akka suphee cabsee irraa darbatuun madaaluunis dogoggora guddaadha, wallaalummaadhas. Har'a wayita qabsoon ummanni Oromoo kallachummaa dhaabasaa adda bilisummaa Oromootiin akkasumas muratoo ilmaansaa qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa hiriiree finiinsaa jiru bu'aalee argamsiise hedduu keessaa tokko warreenuma kaleessa mootummaa wayyaanee jalatti afaan isaanii cancalamee dhugaa ifa jiru otoo beekanii fi arganii irraa dubbachuu hanqatan alagaaf gugguufanii hojjechuu aadeeffatan akka futtaafatanii fi mataa ol qabatan dandeessisuu isaatiin. Kana keessattis qoonni sabboontonni Oromoo caasaa diinaa keessa jiraachuun ergamtoota kanneenitti dammaqiinsa horuu fi qabsoo firiirsuu keessatti qabanii fi wareegami baasan seenaan yaadatama. Bara ummanni Oromoo magaalaa baadiyyaa golee Oromiyaa mara keessaa dhaadannoo dhageessisuun mootummaan wayyaanee nu hin bulchu, abaawoon nu haa bulchu, bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa hanga mirkaneessinutti falmaa hin lakkifnu jechuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakkayyuutti qabate hiriira gaggeessaa fi diina abaaraa jirutti Oromoodhaan alaabaa Itoophiyaa jalatti dallaa Itoophiyaa keessatti si bilisoomsina jedhanii itti lallabuun gama tokkoon wallaalummaa dantaa diinaan jaamurraa madde yoo ta'u, karaa kaaniin gaaffii haqaa sabni guddichi kun qabatee wareegamaa fi jiruuf bakka kennuu diduu fi tuffachuudha. Akkuma walitti tuqame galiin qabsoo bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuun saba bilisaa fi Oromiyaa walaba ijaaruudha malee namoota dhuunfaa sirna gabrummaa impaayera Itoophiyaa qabsoodhaan dhabamarra ga'e baraaruuf fiigan muuduu miti ta'ee sin beekum. Waan ta'eefuu ummanni Oromoo tooftaa shira duula diinummaa fi tuffii diinnan keenya nuuf qaban kan dhaabsisuu dandeenyu ammoo kiyyoo isaan maqaa Itoophiyaa haareetti ijaarra jedhanii nuuf kiyyeessaniin qabamuu dhabuu fi muddama namoota dhuunfaa fedhii Oromoo bakka bu'uu hin dandeenyeen mirqaanuu dhiisuun warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa hundee sirna gabroomsaa raasee jiru daran cimsuun akeeka ganamaa kan ta'e mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf caalaatti qabsoof warraaqsa finiinsuudha. Kanaanis waca waardiyyoota Itoophiyummaa fi farra Oromummaa dhabamsiisuu qabam. Gumiro babrasa dukana takeka falande yanu falle yada bagara nubek gara sokenya jeneti Oromo ujuba sadamunne forma sanne warengne bakati da bembegne ya rabbi ikajelti siarka genyanu Pongko sormaaf taayaa dhiiroo ormatu ragaaba ayyuu dhala gaafalu arjaan beela haa qalu gameessa garee raagee beekan hundallee jaalee kan ofii maaf wallaalee bakkatti dhabeen beekne yaa rabbi qajeelchi si argaan keenya nutti jetti ijoollee. Boka robe kagawe namate hana manubati yoda tabarbachiza kama guyandu be dukanu jabate hana lagate debitu sodachiza barri bada bara sapunjabe naguda chala milli matadala kamida me Kaba duga dabe, kaguma dabe tu warra gume kafala, kaguma dabe tu warra gume kafala.
nama sadi dula laga walinche irasa sagawe luni galabata sakambani tolle dide daranyata ni armenyate misadarabate armengala sitgala isishe ingala yedi milmantu gala armengala sitgala isishe ingala yedi milmantu gala malo Padu dale ke sakarti kata karasasa abba milmantu kaza duena buma kaza abba ni dua abba du buma milmantu basa abba ni dua abba du buma milmantu basa wama du komoke odesiti dambati du kaza abba bi atauza orde kujisajisa inani kubang sena kube pamela batakasa inani kubang sena kube pamela Koti gadele katamura alele dina unkure gale Koti gadele katamura alele Koti gadele katamura alele dina unkure gale Koti gadele katamura alele dina unkure gale alele dina unkure gale gadele dina unkure gale alele dina unkure gale gadele dina unkure gale Babo karobe gagawena mate hana manubasi yoda tabarbachisa hana manubasi yoda tabarbachisa yaba guyandu be dukanu jabate rana lagate debitu sodachisa rana lagate debitu sodachisa paribade barasa punjabe nagundachala milimatadana nagundachala milimatadana kamidame Kaduga be kaguma dabe tu waragume kafala kaguma dabe tu waragume kafala nama sadi dula laga walinche irasa sagawe luni galabata sakambani tolle dide daranyata ni armenyate misadarabate armengala sitegala isishe ingala yedi milmantu gala armengala sitegala isishe ingala yedi milmantu gala malo ya padu dale ke sakarti kata karasasa abba milmantu kaza duena buma kaza abba ni dua abba du buma milmantu basa abba ni dua abba du buma milmantu basa wama du komoke odesiti dambati du kaza abba bi atauza urde kujisajisa inani kubang sena kube pandela batakasa inani kubang sena kube pandela batakasa koti gadele katamura alele dina unkure gale koti gadele katamura alele koti gadele katamura alele dina unkure gale koti gadele katamura alele dina unkure gale alele dina unkure gale gadele dina unkure gale alele dina unkure gale gadele dina unkure gale balbadoka mahalo ya minishiro tagiya motiyo na bekanisa tiya kota ya minishiro tagiya motiyo na bekanisa tiya dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira tokko lama jennees qophii keenya isa maayirra geenyeerra qophiin keenya xumuraas waraabessi hanga haala mijeeffatutti okkola mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'eetaa kunooti faana bu'a. waraabessi hanga haala mijeeffatutti hokkola. Kai keroon kana nadaan
daangaa darbe bandaachi lammaffan arge yeroo kana diina daangaa darbe bandaachi lammaffan arge. Qabsoon bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaatiif taasifamu kamuu daandii dheeraa fi bu'aa bahii hedduu qabu keessa qaxxaamureeti kan milkaa'uu danda'u. Dinni diddaa fi falmaan uummattoonni Itoophiyaa keessaa addatti ammoo uummanni Oromoo erga gaafa kolonii gita bittoota Habashaa jalatti kufeetii kaasee taasisaa turee fi jiru kunoo murna afaan qawweetiin uummattoota biyyattii hacuuccee bulchaa jirtu wayyaanee moggolee jalaa dha'uun akka dullacha sa'aa bonni eegesseetti lafarra shorrooksisuun warwaachisaa jira. Ilkaan reeqise sossohe buqqa'uun isaa hin oolamu. Wayyaaniin falmaa hadhaawaa uummattoonni biyyattii geggeessaa jiran addatti ammoo qabsoo uummanni Oromoo mirgaa fi bilisummaa isaatiif taasisaa jiruun kufaatii ishiif shakkiin kan itti bule dhiphoo keessa seenuun umrii bittaa ishee dheereffachuuf dhagaan hin gangilchinii fi boolli seentee hin bahin hin jiru. Akka kanaanis EPRDF TPLF OPDO'n Itoophiyaa Dimokiraatofte keessatti sabaa fi sablammoonni walqixxummaadhaan nagaa waaraa tasgabbii fi sabatiinsa qabuun jiraachuu qaban maqaa jedhuun of gamaaggamuu fi wal gamaaggamuun bishaan waraabanii achumatti dachaasutti jiru. Gamaggamni mootummaan rakkoo dhalcheef furmaata soquu dhiisee moggaarra tarkaanfachuun uttaalu daranuu isa awwaala malee kufaatii irraa isa hin oolchu. Wayyaanee fi lukkeeleen ishee biyyattii keessatti rakkoolee walxaxoo kanneen akka rakkoo hawaasummaa, rakkoo siyaasaa fi rakkoo diinagdee dhalateef sababa kan ta'e bulchiinsi gaariin dhibuudha, kira sassaabdummaadha, aangoo siyaasaa namoonni hagoon dhimma itti bahuun qabeenya uummataa fi mootummaa dhuunfatu irraati. Kana irratti jijjiirama hundee fi buqqaasaa haaromsaan finne biyyattii keessatti dimokiraasii dhugaa gadi dhaabnaan waggoottan 27 darbaniif badiilee gurguddoo dalaguun alatti jijjiirama tokkos kan hin fidin amma galgalaan kufaatii isaanii mirkaneeffannaan jijjiirama finnaan gaaraa fi tulluu dhiibutti jiru. Kun mala sobaa fi sossobaan uummattoota gowwoomsanii filannoo itti aanuuf of qopheessuuti malee rakkoolee hundee biyyattii keessatti dhalate furuufi miti. Biyya lafaa kana irratti mootummaan gabroomsaan kamuu madda rakkoo ta'e uummata gabroonfate irratti rakkinnoota garaagaraa uumuun rakkinnoota uumaman keessatti dantaa mataa ofii gabbifachuun umrii bittaa isaa dheereffachuu malee takka rakkoo uumee fi rakkinnoota jiran furuuf furmaata barbaadee hin beeku hin yaadamus. Kan wayyaanee fi lukkeelee ishees kanaan adda miti. Murni diiggaa malee ijaaruun beekne wayyaaneen yeroo garagaraatti uummattoota biyyattii nan bulcha jettu keessatti tooftaa fi tarsiimoo diiggaa ijaarachuun maqaa naga eeguu fi shororkeessaa balleessu jedhu golgaa godhachuun deeggarsa humnoota alaa argachuuf shiraxatti. Uummattoota biyyattii walitti buusuun daldala siyaasaa geggeessitee umrii bittaa ishee dheereffatti. Kana malees waraana qabdu keessatti qoqqoodamiin sabummaa aantummaa fi dantaan muudama aangoo walqixxummaa irratti hirrarraane kennuun waraana gidduttis quurama uumuun hojii shiraa wayyaaneen dhiyeenya kana raawwatamedha. Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi. Gama biraatiin tooftaan EPRDF TPLF OPDO'n itti fayyadamuun uummattoota biyyattii irraa hawannaa argachuuf saansaraanaa raafamaa jiran qabxiilee kanneen akka hidhamtoota siyaasaa hiikuu, dirree dimokiraasii bal'isuu fi miidiyaalee bilisa taasisuu jechuun ololuuti. Kun cufti isaatu tooftaa filannoo dhufu kan bara 2020 of qopheessuuf jecha ittiin uummata hawwachuuf xibaaraa jiranidha malee uummattoota biyyattiitiif yaadanii miti. Addatti qabxiileen armaan olitti tarreeffaman kunneen uummata Oromoof seenaa gurraacha godaannisa bara baraa irraa hin baane ta'uu qaba. Ilmaan Oromoo kumootaan mana hidhaatti guuranii hadhaa hidhamtoota hiikaa jirraan nagada siyaasaa ittiin geggeessuun mirga ummata wayyabaa akka hagootti ilaaluun tuffachuun higaa fixachuuf gone jedhanii ofirraa baasuuf amma dirree dimokiraasii bal'isuu jechuun miidiyaalee Oromoo ijaa fi gurra Oromoo ta'an ukkaamsuun hadhaa bilisa taasisna jechuun osoo beekuu si dhahee osoo beektuu guluu fi mammaaka abbaan fardaa jedhe fakkaata. Diinni akkuma maqaa isaa diinuma isa namaaf hin tilillee hin yaanne kan fedhii fi dantaa mataa ofii malee isa biraatiif dhimma hin qabne yeroo galaanni qabsoo irra garagaletti
sodaa fi shakkii kufuu qabu irraa kan sobaa fi sossobaan umrii bittaa isaa dheereffachuuf malaa fi humna qabu hundatti dhimma bahudha. Kanaafi waraabessi hanga haala mijeeffatutti hokkola kan jenneefis waan ta'eefis ummattoonni biyyattii addatti ammoo ummanni Oromoo shira diinaa kanatti dammaquun olola afaan faajjii diinnii fi lukkeeleen diinaa xibaaraa oolaniif osoo gurra hin kennin qabsoo irra jirru daraan finiinsuun waan yeroon gaafattudha. Ni turra malee ni urra jette boombiin akkuma jedhamu empaayeraa Itoophiyaa keessatti ummattoonni cunqurfamoon mootummoota gabroonfattoota Habashaa dhufoo lufoon hanga wayyaanee har'aatti waanjoo gabrummaa jalatti dhiitamaa turanii fi jiran dhiittaa fi dhiibbaa gabroonfattootaa jalaa ba'uun isaanii waan hin oolamnedha. Walumaa galatti ummanni Oromoo keessaa fi alaan jirtu ummattoota biyyattii addatti saboota cunqurfamoo hiree wal fakkaataa qabduun waliin dhaabbachuun olola afaan faajjessaa maqaa adda addaa dhaatee diinaa fi lukkeeleen diinaa hafarsaniif osoo gurran kennin qabsoo geggeessaa jirtu qabsoo bilisummaa qabsoo walabummaa fi qabsoo mirga abbaa biyyummaatti jirtu itti gala isii milkii fi injifannoon goolabuuf yeroon sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa daran finiinsuun gabroonfatatti xumura gootu amma. Mummuta farda jaarsa sagojenolani batte jibu kabin itanani gapani jinatti biya batu farda garman se kase babile ne kate danga ka kayublate abbane galmalate ilmisena dagate mana abanyatu enyumma gonda gatu we sambada male biya kormalatu enyu sambaye bada sanyo nembar bada harkadi gana nyata alapa konga mada malanya tega pada malakai sabada dulu mahmuda kani ilmaratu yo miti wani singalani ilma gamna kanafi ajeta dibasuti bore ababa ira garane mate ada ira biyete ini malakune tiga tombore ai rata wana kai kudu biya pangasa warega me tharuku silakan walani wali jobe matani akan cheni kabuba apa shashira siba kai kero nadanga darbe bandaji lamma panarge kero kana nadanga darbe bandaji lamma panarge kai Oromo kana Oromia jirani abashatu murani Oromo kana Oromia jirani abashatu murani abe Rabbi kudanu gargare kana garra genye jarra dibam dandenye nama genye abba pada sore be pada sora be bulo ko ganna basa nago kitara kai gero kana jaga dape banda jilam panarge gero kana jaga dape banda jilam panarge bade duratu dedi satu adabinandale ni onata jale ate
ke muradu injajari numadu dan sore farda ko sirana kudu ako Borilo le jale atirata jale Borilo le jale atirata jale Loni putate kae undu to kotae Hare Asa goto sai taduri sanagae Hare Dani sakale nunanu sikae Hare Barata palmate karara kibae Hare Ranam kale aragaran jagatu Hare Enar mamura titalan ko kaliya Hare Mana makenya Oromo malim jagat Hare Menili parpati kunol di kadat Hare Jago sabi ako sinam jatana amdatu Amdatu malapsin Lage nekadu Kanyi sate biru sinam jatana amdatu Amdatu malapsin Lage nekadu Kanyi wako mutu sinam jatana amdatu Amdatu malapsin Balera nekadu kineri Kanyi alamu kito sinam jatana amdatu Amdatu malapsin Jatura nekadu kinora Kanyi pishe garba sinam jatana amdatu Amdatu malapsin Jatura nekadu sanara Kanyi bakar ware sinam jatana amdatu Amdatu malapsin Larake nekadu kinera Kanyi lobo kito sinam jatana amdatu Amdatu malapsin Luka nekadu sanara Kanyi agari jullu sinam jatana amdatu Amdatu malapsin Abote nekadu kinera Balera nekadu kinera Orana nekadu asrisa Ampura nekadu kindora Wallaka nekadu kambura Ampura nekadu kidami Kidami nekadu kambira Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanumaan goolabamee jira. Kanneen jalqabaa hanga xumuraa nu faana buutanii nu hordoftan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'u. Qophii taanuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessa nu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.